kichoo bareedatoo fuudhee singala faayatoo. Bara Oromoon hammaatee daangaa Oromoo dhiibutti kaatisan. Bara qeerroon Oromoo cunqursaa saba keenya irra gahaa ture falmuudhaaf karaa irratti bahe. Bara lammiin buqqa'ee nyaata dhabee beelaan dararamaa ture. Bara Oromummaa yakka taatee Oromoon naannoo biroo irraa buqqaafamte. Bara ilmoo ajjeesanii haadha irra teessisan. Bara rasaasaan rukutamee yaala dhabee siree isaa irratti dararamu san. Rakkoo kana hunda furuudhaaf waldaansi komandoo biyya Ameerikaa kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti bara 2016 Oromoo Oromiyaa kutaa 11 keessatti argaman hunda isaanii karaa diinagdee, hawaasummaa, siyaasaa fi barnootaan utubuudhaaf hundeeffame. Kichoo bareedatoo fuudhee singala faayatoo.